Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Hilif Miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan adoolessa 29/2020 oduu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhihaan an oduu tana gaggeessaa wajjin turu obboleessa keessan Haidar Abdii bilisummaatiin Oolmaa dhaddacha Jawaar Muhammad guyyaa har'aa akkasumas haala sirna hajjii hijiraa 1441 bara kana ilaalchisee waan qindeeffanne qabna oduulee biyya alaa biyya keessaa jajjaboo qabannee isiniif dhihaan egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenya hangafoota oduutii fi oduulee bal'ina guyyaa har'aa qabannee dhihaan wajjin turtii gaarii akka gootan gamanumaan dhaamsa dabarsinaa wajjin turtii gaarii ajjeefamuun Hacaaluu Hundeessaatii wal qabatee reeffa Hacaaluu Hundeessaa gara Amboo imalaa jiru daandii cuftanii Finfinnee deebiftanii hokkora kaasuudhaaf jedhanii Finfinnee naannoo jiddu gala aadaa Oromootti qaamota siyaasaa Oromoo gameeyyii akka Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi sabboontota hedduu isaa wajjin jiran namoota 36 eegdota Jawaar Muhammad dabalatee iddoo tokkotti to'annaa jala oolchuun isaanii ni beekama. Obbo Baqqalaa Garbaa waxabajjii 30 bara 2020tti to'annaa jala oolanii as yeroo sadaffaa mana murtiitti dhiyaataniiru haa ta'u malee adoolessa 27 bara 2020tti poolisiin guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuun guyyaa 8 boodamatti beellamuun isaanii ni beekama. Akkasumas guyyaa har'aa jechuun adoolessa 29 bara 2020tti obbo Jawaar Muhammad beellama mana murtii irratti argamanii jiru. Dhaddachi Jawaar har'a irratti dhiyeeffaman dhaddachi cufaadhaa miidiyaaleen kamuu akka seenee hin gabaafnee fi uummanni seenee akka hin daawwanne dhorkuun hulaa cufatan. Jawaar Muhammad mana murtiitti deddeebisuun isaanii yeroo sadaffaadha ammas mana murtii federaalaa sadarkaa duraa irratti argamu qorannoo gahaa itti fufsiisuuf jedhee guyyaa beellamaa bulii 12 kennee jira. Beellamni 5/12 bara 2012 ta'uu isaa abukaatoon obbo Abduu Jabbaar Hussein himanii jiru. Sirna Hajjii bara 1441 guyyaa kaleessaa adoolessa 28/2020 jalqabe. Hajjiin bara 1441 kan namoota 10,000 hin caalleen taasifamu guyyaa kaleessaa jalqabe. Akka gabaasa al-Harameyn Shariifeen namootni Hajjii baranaa irratti hirmaachuuf bakka tursiisaa turan guyyaa kaleessaa baanii sirna hajjii isaanii eegaluu himan. Baroota darban keessatti hawaasa muslimaa miiliyoonota lakkaa'aman sirna hajjiitiif gara Saudi Arabiyaa imaluun sirna hajjii isaanii gaggeessuun ni beekama. Barana garuu sababa COVID-19 wal qabatee namoonni 10,000 hin caalleen sirna hajjii bara kanaa gochuudhaaf jechuun mootummaan biyyattii gabaasee ture. Hajjiin arkaana islaamaa 5 keessaa isa tokkodha. Ulaagaaleen namoonni muslimaa tahan tokko yoo qabeenya ittiin dhaqan ittiin galanii akkasuma hanga namni sun sirna hajjii isaa raawwatee gara yoo qabeenya qabaate sirna arkaana islaamaa yookaan ulaagaalee 5 namni islaamaa tahe tokko guutuu akka dirqamaatti qabudha. Kan danda'e yookaan namni fayyaa qabu jireenya isaa keessatti yeroo tokko akka hajjii godhuu ni dirqisiifama. Namoonni sirna hajjii raawwatan sababa dhibee koronaa vaayirasiitiin fageenya isaanii eeggatanii akka raawwatan dhaamamee jira. Kamanumaan maatiiwwan Hilif Miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan baga Rabbiin ayyaana Ciid al-Adhaa hijiraa 1441 jala bultiidhaan isin gahisin jechuu barbaanna. Naannoo Oromiyaa gabaasa qorannaa sa'a 24 darbiteen namoonni 53 vaayirasii koronaan qabamuun ibsame. Naannichatti sa'a 24 darbiteen qorannaa laaboraatoorii namoota 1,143 hojjetame vaayirasichi namoota 53 irratti argamu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Oromiyaatti hanga guyyaa kanatti lakkoofsi namoota vaayirasicha koronaan qabamanii 997 ga'eera. Waliigalatti lubbuun namoota 18 darbeera. Erga vaayirasichi gara Itoophiyaa seenee hanga ammatti naannoo Oromiyaatti qorannaan laaboraatoorii namoota 38,743 geggeeffameera. Hanga ammatti namoonni 263 dhibicharraa dandamataniiru. Yeroo ammaa vaayirasichi kan irra jiru namoota 716 ta'uutti ibsamseera. Qorannaan vaayirasichaa sa'a 24 darba keessa taasifame namoonni dabalataan 610 vaayirasichi irratti argamu yommuu ta'u namoonni 14 lubbuun darbuu ministeerri fayyaa beeksise. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti hanga ammaa vaayirasichaan namni 253 lubbuun darbanii jiru. Ammatti namoonni 66 kutaa wal'aansaa jabaa keessa jiru. Ammatti Itoophiyaatti namoota 43,810 qorannaa taasifame 15,810 vaayirasii irratti argama. Kanneen keessaa 6,685 yeroo baay'atan 8,870 yeroo ammatti vaayirasii irratti argama.
ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa walqabatee namoota obbo Jawaar Muhammad fa'a wajjin battalumatti qabaman keessaa namni lama mirga wabiitiin guyyaa kaleessaa gadi lakkifamaniiru. dhalattoonni Oromoo lammummaa biyya alaa qaban lamaan Reediyaan Amaanii fi Yusuf Bashiir hidhaa keessaa bahuun dhagahame. Reediyaan Amaanii fi Yusuf Bashiir sababa ajjeefamuu artistii gameessa Oromoo Hacaaluu Hundeessaatii walqabatee hooggantoonni fi miseensonni kafaa'oo kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa fi xiinxalaa siyaasaa fi gameessa hayyuu Oromoo kan ta'e Jawaar Muhammad fa'a wajjin qabamanii hidhamanii turuun ni yaadatama. Erga mana hidhaatti galfamanii as mana murtiitti deddeebi'anii turuunis ni yaadatama. Yeroo amma mirga wabiitiin gadi lakkifamuudhaan maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Oduu tana qindeessee kan isinii dhiyeesse an Bilisummaa Hayyuu Huseen handhuura Oromiyaa magaala Finfinnee irraa. Oduu teenya ta'itti aantu wajjin turtii gaarii. Koree hojii raawwachiiftuu ABO fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan turan obbo Abdii Raggaasaa guyyaa har'aa jechuun adoolessa 29 bara 2020 mana murtii olaanaa godina aadaa naannawa Finfinneetti dhiyaataniiru. haa ta'u malee galmeen haaraan akka irratti banamu manni murtii hayyame. Baatii 5 dura to'annoo jala kan olan qondaalli paartii mormituu kun jalqaba mana murtii aanaa Burraayyuutti kan dhiyaatan boodas mana murtii aanaa Sulultaatti dhiyaachaa turaniiru. Manni murtii aanaa Sulultaa galmeen qorannoo irratti baname akka ture kan himan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa bakka isaan turan kan ulaagaa mana hidhaa guutee miti jedhu magaalaa Finfinnee naannawa kiiloo 6 jedhamee beekamu mooraa waajjira Oppootiyoo ture. Keessatti hidhamanii achi mana murtii Sulultaa deddeebi'aa akka turan Dr. Tokkummaa Dhaabaan himu. Guyyatti birriin 20 kennamaa fi nyaata achuma keessaa nyaachaa akka turan himaniiru Dr. Tokkummaa Dhaabaa. Abukaatoo isaanii waliinis ta'ee maatii waliin guutumaan qunnamtii qabaachaa akka hin turres ni dubbatu. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Hiliif kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan oduuleen guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne tana fakkaatti oduu biraa yeroo biraa hanga walitti dhufnutti nagaan isiniif hawwina.